Arra wanta isinitti dubbadhu dhiironni maaliif shamarran dafanii tola isaaniif jedhan yookiis jaalala isaanii dafanii fudhatanii fi maaliif hin jaallatan kan jedhamu irratti wal wajjin ilaalla waan ta'eef viidiyoo kana subscribe gochuudhaan jalqaba akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Yeroo baay'ee kun hawaasa keenya keessatti beekamaadha. Dhiironni yeroo baay'ee shamarran dafanii tola isaaniif jedhan gaaffii jaalalaa dhiyeessee shamarran isaaniif tole jedhanii tole hin barbaadani. Sababni isaa maaliif kan jedhamu akka saayikolojiin jedhutti wantoota gurguddaa qabxiiwwan gurguddaa 5 isinitti himaa jechuudha. Irra deebi'ee subscribe gochuu akkasumallee comment gochuu share gochuu like gochuu hin dagatina. Hawaasa keenya keessatti wanti kun baay'ee baratamaadha. Innis maa'inni dhiironni dafqanii waa argachuu barbaadu waan ta'eef yeroo baay'ee yoo daftee tole nuuf jette shamarri sun akka waan gatii hin qabnetti yookiis jaalala keessatti jaalala hin beekne yookiis akkasuma nama dhabdee lafa teessu tokkotti ilaallaa jechuudha. Yoo isheen nu rakkiste immoo dubarri sun akka sirriitti ilaalla yeroo baay'ee. Isa kana saayikolojiin maal jedha? Wanti yaadni keenya kun sirriidha. Hawaasa keessa waan jiru kun sirriidha. Akkas ta'uu qaba ture. Yoo dafanii tole nuuf jedhanii bakka jaalala hin beekan jechuudha. Yookiis nama dhaban jechuudha. Yookiis siif bakka hin kennina siin jaallanne jechuudha. Isa kana sirriitti ilaaluu qabna. Yoo nu didan isaan nama sirriidha. Yoo si rakkisan dhuguma durba sirriidha. Beekaas ta'uu danda'a waan ta'eef iccitiin jiru maal fakkaata kan jedhamu tokko tokko wal wajjin ilaalla. Gara qabxii kootitti anis hin dabarsa. Galatuma. Inni tokkoffaani akka saayikolojiin jedhutti amala dhiirotaa keessatti uumamaan dhiironni wanta salphaa ta'e tokko hin barbaadan hin jaallatanii jechuudha. Wanta salphaatti argamu hin barbaadan. Saayikoolojii keessatti iskarsiitii yookiis wanta hin jirre tokko namni hin barbaada. Kana jechuun waan tokko dhumeera kana duwwaatu jira nama kana duwwaatu jira yoo jedhame nama sanarratti namni wal gahaa jechuudha. Mi'a tokko bituu dhaxxanii mi'i suni tokko duwwaatu jira yoo ta'e bakka gatii masaan sinitti maniini gatii baay'ee mi'aa ta'eedhaan bittanii gattu jechuudha. Akkuma kana seerri kun jaalala keessatti ni hojjeta jechuudha akka saayikolojiin jedhutti. Kanaaf shamara nama hundumaa didduu daftee tola hin jenne dhiirri akka waan isheenii gatii guddaa qabdutti ilaala jechuudha. Kanaaf salphaatti waan argamu sana gatii salphaa itti kenna dhiirri jechuudha. Waan salphaatti argamu tokko hin jaallatu. Wanta rakkinaan argamu yookiis wanta chaalenjii godhee argatu yookiis tole isaaniif jettu sana barbaada jechuudha. Seerri jalqabaa amala dhiirotaa keessaatii wanta akka salphaatti argamu tokko ammuma gaafate ammuma tole kan jettu yoo ta'e xiqqoo hin rakkistu yoo ta'e xiqqoo hin diddu yoo ta'e dhiirri bakka ittiin kennu hin shakka jechuudha deebi'ee fedha dhabaa jechuudha dhiira waan ta'eef qabxiin tokkoffaa kanaadha. Qabxiin lammaffaa gara lammaffaatti sin dabarsa. Dhiironni uumama isaanii wanta tokko wallaansoo qabu, wanta chaalenjii qabu tokko jaallata. Waan tokko wallaansoo qabu rakkinallee dandamachuu irratti dhiironni baay'ee beekamoodha, baay'ee jaboodha jechuudha. Waan wallaansoo qabu, waan xiiqii jaallata jechuudha yeroo baay'ee. Waan xiiqii jechuudha. Xiiqii qabachuu jaallata bakka. Wal morkii, dorgommii kana jaallata dhiirri. Sababa kanaafi akkuma salphaatti tole yoo isaa jette hin barbaadu. Wallaansoo barbaada waan ta'eef. Xiiqii barbaada waan ta'eef. Dorgommii barbaada waan ta'eef. Gaafa sana gaafa dorgomee xiiqii qabatee shamara sana amansiifatee kan isaa godhatu piraayorooditiitti dhaga'ama. Olaantummaatti dhaga'ama. Akka waan injifannoo guddaatti dhaga'ama. Hariiroo sanatti baay'ee gammada. Shamara sanatti baay'ee gammadaa jechuudha. Yoommoo bakka akka salphaatti tole isaa jettee bakka waanuma rakasa wayii waan dorgommii hin qabne waan chaalenjii hin qabne waan wallaansoo hin qabne itti fakkaataa jechuudha. Sababa kanaaf nama sana dhiise sokka jechuudha. Baay'ee yoo jalqabes baay'ee wajjin hin tolu. Bakka daftee tole jettee kan na fuudhi jettullee kanaaf dhiironni baay'ee iddoo itti galanii jechuudha. Malee isaantu rakkina qabaate miti. Kun neecharii dhiiraati malee rakkinni kan isaanii miti jechuudha. Inni lammaffaa dorgommii jaallata. Morkiidhaan, xiiqiidhaan haaloo qabate itti deddeebi'ee rakkise ammas gaafate boris gaafate itti bilbilee kara namaa yaale kara dhuunfaa isaatii yaale kallattii adda addaadhaan yaale maal gochuu barbaada? Kan isaa godhachuu barbaada jechuudha. Kun amala dhiiraa keessaatii isa baay'ee
beekamaadha. Isa kana sirriitti beekutu nurra jiraata jechuudha. Inni sadaffaan maalidha jettanii yaaddu? Amala dhiiraa keessatti inni sadaffaanii fedhiidhaa fi kaka'umsa. Fedhiif kaka'umsa jechuun akkuma sila kaase dhiirri hariiroo keessatti fedhii guddaa qaba. Akkasuma immoo kaka'umsa qaba. Nama sana amansiifachuudhaa fi humnaan socho'a yeroo baay'ee jechuudha. Jaalalli very powerful wanni guddaa qaba. Paaworii qaba. Baay'ee paaworii waan qabuu fi wanta sana galmaan ga'achuudhaa fi maal ta'a yeroo baay'ee fedhii guddaa qaba jechuudha. Akkasuma kaka'umsa bakka nama kana kan godhachuun qaba. Nama kana amansiifachuun qaba. Nama kana wajjin bultii dhaabbachuun qaba. Nama kana narkaa ba'uun qabu. Namni kun kan koo ta'uu qaba. Kan jedhamu yeroo baay'ee yaada dhiiraa keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Iddoo olaanaa qaba. Kanaaf fedhiinsaa guddaa waan ta'eef kaka'umsas duukaa waan qabuu fi yeroo baay'ee wanta akka salphaatti argamu kana fedhiin isaa gadi bu'a. Gaafatee yoo isaan rakkisuu didanii fedhiin inni nama sanaaf qabu gadi bu'a. Fedhii guddaa waan qabu, kaka'umsa guddaa waan qabu jechuudha. Kaka'umsa gaafa jennu humna keessoo keenyaati waa tokko argachuudhaaf nu dhiibu jechuudha. Waan sana argachuuf humna jechuudha. Internal driving force kan jennu keessa keenyaati kan nu dhiibu, kan nu harkisu nama tokko kan keenya godhachuuf yookiis waa tokko kan keenya godhachuudhaaf keessoo keenyaati kan gara fuulduraatti nu dhiibu jechuudha. Inni kun maal jedhama? Kaka'umsa jedhama jechuudha. Inni kun maal jedhama? Fedhii guddaa jedhama jechuudha. Ambitious isa jedhamu sana jechuudha. Fedhi kee nama kana kan koo godhachuun qaba jettee gaafa kaatu namni sun battalumatti tole yoo dhiiraaf jedhe fedhiin isaa kaka'umsi isaa baay'ee irra ta'a jechuudha. Innaannomne waan ta'eef jechuudha. Fedhiin isaa baay'ee gadi bu'aa. Yoo garuu shamarri tokko gaafatee didde tole jechuu yoo didde yoo rakkiste fedhiin isheef qabu dabalaa deema. Ol ka'aa deema. Kaka'umsi isaa in dabalaa jechuudha. Nama sana daandii adda addaan, tooftaa adda addaan, gargaaruudhaan, kennaa kennuudhaan, nama itti naqachuudhaan, kallattii adda addaadhaan ammas itti deddeebi'ee utuu abdii hin kutatiin nama sanaa maal godhachuu barbaada jechuudha? Kan isaa godhachuu barbaada jechuudha. Fedhi isaa gaafa isheen diddu dabala. Fedhi isaa jechuudha. Fedhi dhiiraa, fedhiin isheedhaaf qabu, kaka'umsi ishee argachuudhaaf qabu gaafa isheenii maal jettu dabalaa? Gaafa isheen no jettu. Anta'u naman qaba hin barbaadu gaafa jettu ittumaa dabalaa jechuudha. Jalqabarra akkuma kaasee isiniif kaase xiiqii jaallata dhiirri akkasuma morkii jaallata wallaansoo qabuu jaallata waa tokko injifachuu jaallata waan ta'eef wallaansoo qabee injifachuu barbaada waan ta'eef yoo isaan akka salphaatti tole kan jedhan ta'ee bakka ittiin kennu jechuudha. Kanaaf inni sadaffaa irratti an kaase maalidha yoo jettanii dhiirri tokko fedhiin isaa kan dabalu kaka'umsi isaa baay'ee kan dabalu gaafa isaan maal ta'anidha? Gaafa isaanii akka inni jedhe sanatti tole jechuu didanidha jechuudha. Gaafa isaan dafanii tole jedhan dafanii gaaffii jaalalaasaa fudhatanii fedhiinsaa hir'ataa deemaa jechuudha. Kun saayikolojiin akka jedhattudha. Qabxiiwwan 5 saayikolojiin lafa kaa'u. Maaliif dhiirri tokko shamara daftee isaaf tole jettu hin fudhatu kan jedhamu keessaa sadaffaa irratti kan isaan kaa'anii fedhiidhaa fi kaka'umsi isaa kan baay'ee dabalaa deemu yoo isaan didan duwwaadha. Yoo isaan tole jechuu didanidha. Fedhiin nama sanaaf qabu jechuudha. Kanaaf akkuma sila kaasee gaafa isheen diddee tole jettuu fi gammachuu guddaatti dhaga'ama. Immoo atee akka waan injifannoo guddaatti dhaga'ama jechuudha. Sababa kanaan malee sababa biraa hin qabanii jechuudha. Fedhii fi kaka'umsi baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni arfaffaanii dhiironni maaliif shamarran daftee tole isaa jettu gaaffii jaalalaasaa fudhattu hin barbaadu jedhuu fi of eeggannoo yookiis kabaja. Dhimma kana irratti isin ibsa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Of eeggannoo yookiis kabaja jechuun maal jechuudha? Dhiirri yeroo baay'ee kabaja barbaada. Kabaji isaa akka tuqamu barbaadu. Kabaji isaa akka gadi bu'u barbaadu. Kanaaf dubara of eeggattu, dubara daftee harka hin kennine, dubara of kabajju, dubara kabaja ishee eeggattu waan barbaaduu fi yeroo baay'ee akka dhiironni yaadanitti shamarran dafanii gaaffii jaalalaa fudhatan, shamarran na fuudhi jedhan, shamarran gaaffii dursanii gaaffii jaalalaa kaasanii akka waan isaan of hin eegganne nama hundumaaf of kennanii, nama hundumaaf tole jedhaniitti yaadaa jechuudha. Akka waan isheen kabaja ishee hin eegganneetti yaada. Inni kun immoo rakkoo tokkodha jechuudha. Daftee waan tole siif jetteef kabaja ishee gadi bu'aa miti jechuudha. Warri makaaniifis akkasuma daftee ishi jetti jedhee waan yaaduu fi gaaffii ishee sanaa hin fudhatu jechuudha. Akkamitti yaada jechuudha. Bakka isheen nama akkamiiti nama
kabajaati nama of eeggattuudha. Kanaaf kompitiishinii keessa galaa dorgommii keessa galaa jechuudha. Yoo sana hin taane garuu dorgommii keessa hin galu. Gadi buusee si ilaalaa jechuudha. Kun saayikooloojii jirudha. Malee dhiironni waan godhan miti jechuudha. Wanti sis dhugaa ta'e miti. Saayikooloojii jirudha malee waan daftee tole jettee fi kabaja hin qabdu of hin eeggattu nama hundumaaf jechuu miti. Si jaallattee tole jechuu dandeessi. Wayimmoo kaleessa dheengaddaa si maan si barbaadaa jiraachuu dandeessi. Yoom tole naa jedha jettee yaada keessa si jiraachuu dandeessi. Kanaaf gaafattu daftee carraa isheetti fayyadamuuf jecha daftee tole jechuu dandeessi jechuudha. Isa kana ilaallee nu maal jechuu hin qabnu hin barbaachistu jechuu hin qabnu jechuudha. Qabxiin arfaffaa isa kanaadha. Qabxii dhumaa arra ga'een jira. Qabxiin shanaffaa sun maalidha yoo jettanii yaada hawaasaadha. Dhiironni yeroo baay'ee akkuma beekamu jaalala keessatti maal barbaada namni mirkaneeffannaa konfirmeeshinii barbaada. Hawaasa keenya keessa maaltu jira? Akka aadaatti, akka yaadaatti hawaasa keenya keessa wanti jiru yoo dafanii ishi kan jedhan ta'ee hawaasa keenya keessatti iddoo hin qaban, bakka hin qaban, bakka hin taatu, duuriyyee dhafaa jedhu jechuudha baay'een isaanii. Namoonni baay'een akkas jedhu akka waan duuriyyee taatitti ilaalu, akka waan gadhiisii taatitti ilaalu. Kun yaada hawaasaadha jechuudha. Yaada hawaasaa kan irratti dipendi ta'ee kan rakkistu, kan namni baay'ee itti gaafatu, kan namni baay'ee barbaadu sana akka expensiivii yookiis wanta gatii addaa ta'e qaalii taatetti ishee fudhataa jechuudha. Wanti kun illee dogoggora ta'uu danda'a. Sirriis ta'uu danda'a, sirrii ta'uu dhiisuus danda'a jechuudha. Sababni isaa waan diddeef qaalii taate osoo hin taane yookiis immoo waan tole jettee fi gadi buute osoo hin taane kun yaada keenyaa fi yaada hawaasaa ta'uusaa beekuun dura jiraataa jechuudha. Kuni people's perception isa jennuudha jechuudha. Hubannoo keenyaadha, hubannoo hawaasa keenyaadha jechuudha. Kanaaf dhiironni yaada kana irratti waan rarra'anii deemaniif yeroo baay'ee kan isaan baay'ee adamsan, kan isaan baay'ee jaallachuu barbaadan, kan isaan baay'ee iddoo kennuufi barbaadanii warra kamidha jechuudha. Warra isaan rakkisan, warra isaaniif dafanii tole hin jenne, warra isaaniif amma ishii hin jenne sana xiqqoo naannessan sana barbaadu jechuudha. Maaliif konfirmeeshinii hawaasaa barbaadanii yaada hawaasa sana barbaadaniiti jechuudha. Garuu dhugaa jiru dubbachuu fi kun dhugaadha jennee jala murree dhibbaa lafa kaa'uu hin dandeenyu yaada waan ta'eef jechuudha. Akkuma jalqabarra kaasee wanta nu didaniif gaarii ta'u osoo hin taane yookiis immoo wanta dafanii ishi jedhanii fi hamaa ta'u miti jarri jechuudha. Murteessaan neecharii nama sanaati jechuudha. Kanaaf qabxiiwwan gurguddaa 4-5 kaase kana yoo teessanii ilaaltanii baay'een isaa saayikooloojii dhiirotaati kanan dubbadhe malee kanatu gaariidha akkas ta'uu gaariidha jechuu miti. Kanaaf shamarran keenya baay'een isaaniillee utuu si fedhanii utuu si barbaadanii maal jedhuu riyyaan qaba hin barbaadu maaliif nutu bakka itti hin kennu waan ta'eef nu rakkisu jechuudha. Dafanii tole jechuu kan danda'an dafanii tole jechuu kan qabanii ganaa nu naannessu ganaa yaada meeqa yaada baay'ee kaasuudhaanii yaadawwan hedduu kaasuudhaanii ajandaa keenya kana nu rakkisu hin mormu ajandaa keenya kana jechuudha. Ajandaa keenya kanallee dafanii fudhatan yaada keenyallee dafanii fudhatan. Kanaaf baay'een dhiirotaallee abdii kutachuudhaanii maa'inni dhiisanii deemu jechuudha. Isaan maaliif yaada hawaasaa kun waan jiruuf xiqqoo si rakkisuu barbaadaniiti malee si diduu barbaadanii miti kan hiriyyaan qaba nama hin qaba siin jedhan. Ati garuu yaada hawaasaa irratti wanta dipendi taate deemtuu fi tokkuma isaanii lakkii ittiin yaada ittiin ilaalaa lakki an nama hin qaba lakki waan akkasiin barbaada battala isaan jedhanitti abdii kutattee sokkitaa jechuudha. Kun dogoggora keenyaadha jechuudha. Dogoggora nuyi irraa sirreeffachuu qabnu inni guddaa maalidha isa kanaadha jechuudha. Isa kanarraatti namni keenya sirrachuu qaba nunillee sirrachuu qabna jechuudha. Isa dhumaa maal jechuun barbaada? Qabxii xumuraa kana dubbachuu barbaadu dafanii tole jechuu si rakkisuu osoo hin taane murteessaan neecharii nama sanaadha. Amala nama sanaadha. Dandeettii nama sanaati. Akkaataa nama sanaatu murteessa malee akkaataa yaada keenyaa kuni tasumaa murteessuu hin danda'u jechuudha. Yaada xumuraan ittiin goolabu kun saayikooloojii dhiirotaati malee wantichi dhugaadha jechuu miti jechuudha. Kanaaf nu rakkisuun sirriidha jechuu barbaade miti. Yookiis akkaataan itti yaadnu sun rakkannee waan arganneef sirriidha jennee yaadna miti jechuudha. Inni dogoggora. Kana akka isaan naa hubattanii barbaada. Galatoomaa viidiyoon kan biraallee akka isin qaqqabu yoo barbaadanii subscribe gochuu akkasumallee notificationii illee akka isiniif galuu fi miseensota membarii ta'an isiniin jedha guddaa galatoomaa.